Manni galatee akka baraaramuuf bulchiinsa magaalaa Finfinneetiif waamichi dhiyaate. Galateen daandii gubbaatti akka hin baaneef manni jireenyaa takkittiin amma keessa jiraataa jirtu akka baraaramuu fi pirezidaantii itti aantuun Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa Atileet Masarat Daffaar bulchiinsa magaalaa Finfinneef waamicha dhiyeessitee jirti. Mana takkittiin amma Atileet Galatee Burqaa keessa jiraataa jirtu abbaa warraa ishee irraa fudhachuuf itti dhaadachaa jiru kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adanachi gidduu akka seenaniif waamicha dhiyeessitee jirti. Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa rakkoo Galatee Burqaarra ga'eef haqni akka kennamuuf gaafachuun cina dhaabbachuufis waadaa galee jira. Dhimma Atileet Galatee irratti har'a akka lakkoofsa Itiyoophiyaa waxabajjii 3/2017 miidiyaaleef ibsa kan kenne Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaa akka federeeshiniittis akka dhuunfaattis Atileet Galatee Burqaa cina dhaabbachuudhaaf waadaa seenee jira. Galateen yeroo Finfinnee dhufte afaan Oromoon alatti yoomaan beektu dubaraan isa dhiiraa ishee jettu nu kolfisiifti kan jettu Atileet Masarat Daffaar boodarra garuu ifaajሽን ዋኑ እንዳስረይፈትስ ጀቲ እኔ ዛሬ የሚያመኝ ነገር የገለቴ ገንዘብ ንብረቷን ማጣት አይደለም። እኔ ዛሬ 3 ልጆች አሉኝ። ገለቴ ግን የሁሉ አመት ሮጣ አንድ ልጅ እንኳን የላትም። ይሄ ለኔ በጣም ነው የሚያመኝ። እኔ የገለቴ ገንዘብ የምን ጉዳይ አይደለም። ዛሬ ገለቴ ከኛ 3 አመት ወይ 2 አመት ታናሽ ብትሆን ነው Galateen waggaa 3 caalleen nu boodatti hafti. Yeroon dubarritti deessu kan daangeffameedha. Anamma ijoollee 3 qaba. Isheen garuu waggaa kana hundaa rakkattee daa'ima tokkollee osoo horatin qabeenyi isheen horatte yoo jalaa saamamu onneen koo tuqameera. Haqa argachuu qabdi jechuunis ibsite Atileet Masarat Daffaar. Dhugaa dubbachuuf atileetonni dubaraa fi dhiiraa hedduun rakkoo kanaaf saaxilamoodha. Garuu akkasitti ba'aniin dubbataniif malee gara hoggansaatti akkan dhufu kan na taasises rakkoo atileetotarra ga'u qolachuuf jechuudhaan ammas haqni galateedhaaf jettee jirti Atileet Masarat Daffaar. Qabeenyi ishee nama abbaa warraa ishee tureen jalaa fudhatamuu fi akka dhabuu ishee miidiyaatti baatee kan dubbatte Atileet Galatee Burqaa ijoo dubbii miidiyaalee taatee jirti. Pirezidaantii Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa Atileet Silasiin Atileet Galatee Burqaa gadi baatee miidiyaatti dubbattullee atileetonni haala atileetiin kun dabarsite keessa jiran hedduu ta'uu dubbate. Atileet Galateen nama abbaa warraa ishee ture waliin gaa'ila jaarratanii jiraachaa turuu isaanii akka beekan kan hime Atileet Silasiin rakkooleen tokko akka jiran dhaga'aa turree jedhee jira. Yeroo ammaattis Atileet Galateen deeggarsi akka ishee barbaachisu hubanneerra cinas ni dhaabbanna kan jedhe pirezidaantichi haqa akka argattus ni amannaa jedhee jira. Namoonni dhuunfaa atileetota akka madda maallaqaatti fayyadaman jiru kan jedhan pirezidaantii waldaa atileetota Itiyoophiyaa Atileet Yemaanee Tsaggaayeeti. Pirezidaantiin waldaa atileetota Itiyoophiyaa Atileet Yemaanee Tsaggaayee akka jedhanitti miidhaa atileetota dubartootaa irratti raawwatamu leenjistoota, manaajeroota, namoota dhuunfaa fi qaamolee biroorraa kan dhufu irra caalaa atileetota akka madda maallaqaatti fayyadamuun dhimmicha walxaxaa taasiseera jedhan. Rakkoolee ciccimoo gama kanaan mudachaa jiran ittisuu fi mootummaa dabalatee qaamonni hundi deeggarsa taasisuu akka qaban atileetiin kun cimsanii hubachiisanii jiru. Pirezidaantii itti aantuun Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa Atileet Masarat Daffaar itti dabaluun yaada laatteen Galateen hamma dubbattee ol dhabde jechuudhaan dubbattee jirti. Atileetittii waggoota dheeraaf akka beektu kan himte haalli Galateen yeroo ammaa irratti argamtu na gaddisiiseera jechuudhaanis himte. Dhimmichi seeraan ilaalamaa jiraachuu yaadachiisuunis seerri haqa akka laatuuf mootummaanis furmaata akka laatuuf gaafattee jirti. Gama biraatiin rakkoon ol fakkaataan atileetota biroos akka jiru kan hime Atileet Silasiin qabeenya qofa osoo hin taane atileetonni hamileedhaan qaqqabuu fi qabnu jiru jedhee jira. Rakkoo wal fakkaataan Afrikaa keessatti bal'inaan kan mul'atu ta'uu kan eeranis keessattuu biyya ollaa Keeniyaa keessattis rakkoon kun bal'inaan mul'achuu himee jira. Rakkoon kun bu'aa atileetiksii akkasumas kabaja biyya irratti dhiibbaa kan qabu ta'uu isaanii irratti hojjetamuu akka qabus ibsicha irratti eeramee jira. Ogeessi fayyaa olaanaan Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa Dr. Ayyaalew Xilawun guyyaan har'aanaaf guyyaa gaddisiisaadha jechuudhaan rakkoo Atileet Galatee Burqaa mudate furuuf furmaanni hatattamaa akka barbaachisu eeran. Alaabaan Itiyoophiyaa ol bahee akka mul'atu kanneen godhan atileetonni akka Galatee Burqaa gatiin isaan kaffalaa jira laayyuu akka hin taane ogeessi fayyaa olaanaan Federeeshinii Atileetiksii Itiyoophiyaa kun dubbatanii jiru. Seerri Atileetiksii Itiyoophiyaa fi waliigalaan ammoo atileetotarraa miidhaa ittisu raggaasuuf hojjetamaa jiraachuus Dr. Ayyaalew Xilawun beeksanii jiru. Atileet Galatee Burqaa atileetota buta sagalee taate kan jettu ammoo Atileet Balaayinesh Oljirraati. Shaakalarraa kaasee aga dorgommeetti qormaanni lakkoofsan qabne atileetota dubartoota Itiyoophiyaa mudatu cimaadhaa jedhu pirezidaantii
pirezidaantii itti aantuun waldaa atileetota Itoophiyaa atileet Balaayinesh Oljirraa rakkoo ishee ibsuuf gara miidiyaatti kan baate atileet Galatee Burqaan gatii kaffaltus dubartoota rakkina keessa jiran hedduu qofaaf osoo hin taane dhiirota rakkoo kana fakkaatuun qoramaa jiraniif sagalee ta'uu ishee dubbattee jirti. Atileet Balaayinesh Oljirraan dhimma Galatee irratti mootummaa fi dhaabbilee naqaa biroo furmaata hatattamaa akka kennan waamicha dhiyeessitee jirti. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan badhaasa dooktereetii kabajaa kennameef irratti waa'ee Gaazaa imimmaaniin dubbate. Yuunivarsiitiin Manchester digirii kabajaa Pep Guardiolaatiif kennee jira. Yuunivarsiitiin Manchester gumaacha leenjisaan kun waggoottan 9 darbaniif magaalattii keessatti taasiseef digirii kabajaa akka kennaniif ibsee jira. Pirezidaantii fi itti aanaan chaansileera yuunivarsiitichaa Profeesar Dunkaanii Viizoon akka jedhanitti Pep nama kalaqaa fi mo'ataa akkasumas hoogganaa milkaa'inaa ta'u namoota miliyoonaan lakkaa'aman kan onnachiisedha. Manchester seenaa milkaa'inaa addunyaa taasisuu keessatti gahee guddaa taphateera jechuun dooktereetii kabajaa kana kennuuf ibsanii jiru. Wayitaasaa waltajjii kanarratti taasisus leenjisaan kilaba Manchester City Pep Guardiolaan waraanni Gaazaatti geggeeffamaa jiru na yaaddessa jechuun miira keessa seenee dubbate. Gameessi ganna 54 kun waa'ee waraana Gaazaatti deemaa jiru laalchisee gadditti dhaga'amu kan dubbate sirna badhaasa dooktereetii kabajaa yuunivarsiitii Manchester irraa kennameef irratti haasaa taasiseeni. Pep Guardiolaan guyyaa har'aa yuunivarsiitii Manchesteritti argamuun badhaasa kennameef yeroo fudhatu iji isaa imimmaaniin guutee waa'ee Gaazaa dubbate. Wanti Gaazaatti argaa jirru nama dhukkubsa. Wanti ifa ta'uu qabu waa'ee ilaalchaa miti. Waa'ee ani sirriidha ati immoo dogoggora jechuus miti. Waa'ee lubbuu namaa jaallachuuti. Waa'ee ollaa keef dhimmuuti jechuun miiraan dubbate. Waa'ee ijoollee Gaazaatti sababa waraanaan du'aa jiran yoo dubbatu kan itti aanu ijoollee keenya ta'uu danda'u jedhe Guardiolaan. Ijoollee dhiiraaf dubaraa waggaa 4 ajjeefamaa jiran yookaan hospitaala keessatti ajjeefaman ilaallee dhimma keenya miti jennee dhiisuu dandeenya. Garuu itti yaada kan itti aanu ijoollee keenya. Ijoolleen waggaa 4 yookaan 3 itti aansitee duutu kan keenya ta'uu danda'u. Dhiifama ijoollee koo Maariyoosii fi Vaalentiinaatu natti mul'ataa jedhe. Ergaa waraanni balaafamaan kun eegale as ganama yeroo hundaa ijoollee Gaazaa gaafan ilaalu baay'een yaadda. Guardiolaan ilaalcha siyaasaa qabu ifatti dubbachuuf nama dubatti jedhu miti. Siyaasa warri Kaataloonaa Ispeen irraa fottoquuf taasisan akka deeggaru yeroo garaagaraatti dubbachaa ture. Lammii Ispeen ta'us Baarseloonaan warri Kaataloonaa Ispeen irraa akka fottoqan ifatti deeggara. Bara 2018 namoota Baarseloonaa fottoqsuuf jechuun Ispeenitti hidhaman deeggaruuf jecha mallattoo keelloo godhatee dirree seenuu isaatiin waldaan kubbaa miilaa paawundii 20 saadabee ture. Sana dura bara 2017 keessa hiriira guddaa walabummaa Baarseloonaaf magaalaa Baarseloonaatti geggeeffame irratti hirmaatee ture. Gama biraan ammoo turtii waggaa 9 kilaba Maansiitii keessatti taasiseen waancaa 18 argamsiisuusaan yuunivarsiitii Manchester irraa digirii kabajaa argatee jira. Milkaa'ina leenjisummaan argateen dabalatatti hojii maatiin isaa hawaasa keessatti hojjetan badhaasa kanaaf akka sababaatti ka'a. Dhaabbanni Guardiola Sala Foundation jedhamu hawaasa harka qalleeyyii gargaaruun kan beekamudha. Guardiolaan sirna badhaasaa har'a waxabajjii 10 geggeeffame irratti waa'ee waraana Gaazaa qofa osoo hin taane waraana Yukireeniif Sudaan keessatti geggeeffamuun gadda akka itti dhaga'amu dubbate. Waraana Gaazaa keessatti geggeeffamu laalchisee Pep Guardiola qofa osoo hin taane kanaan duras taphattoonnii fi leenjistoonni garaagaraa mormii waraana Gaazaaf deeggarsa uummata Faalisxiin Gaazaa keessaatiif qaban ibsaa turan. Bara 2023 keessa taphataa Liverpool kan ta'e Mohammad Salaan ajjeechaan namoota nagaa Gaazaatti taasifamu akka dhaabbatuuf hawaasa addunyaaf waamicha godhee ture. Baruma 2023 keessa taphataan lammii Neezerlaandis Anwar El Ghazi yaada Filisxeemota deeggaru miidiyaa hawaasaa irratti waan maxxanseef kontiraanni inni kilaba Meyanzi waliin qabu adda cite. Ergasii gara kilaba Cardiff City kan imale El Ghaziin bara darbe miindaa isaarraa yuuroo 500 ijoollee Gaazaatiif arjoomee akka ture gabaasni BBC ni mul'isa. Wixineen baajeta bara baajetaa 2018 birrii tiriliyoona 1.93 ta'ee dhiyaate. Manni maree bakka bu'oota uummataa walga'iilee 35 irra taa'een ibsa wixinee baajeta bara baajetaa 2018 ministeerri maallaqaa obbo Ahimad Shideen dhiyeessan dhaggeeffatee jira. Wixineen baajetaa bara baajetaa 2018 fooyya'insa dinagdee hojiirra oolaa jiruu fi imaammata fiiskaalaa ilaalcha keessa galchuun qophaa'uu ibsanii jiru. Dabalataanis wixineen baajetaa kun qaama karoora misooma waggoota
biyyoota 10 kan ta'e galmootaa fi kallattiiwwan karooraa fi sagantaalee misoomaaf investimentii bara 2016 haga 2018 haala raawwachiisuun danda'amuu fi hanga qabeenya jiraachuu danda'u ilaalcha keessa galchuun qophaa'uu seeranii jiru. Hojiilee misoomaa eegalaman itti fufsiisuu, liqaan mootummaa rakkoorraa bilisa akka ta'uu fi liqeessitoota waliin idaa siqsiisuu, dhiibbaa fooyya'insa dinagdee gooroo geessisu hir'isuu fi deeggarsa baasii hawaasummaa itti fufsiisuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu hubachiisanii jiru. Wixineen baajetichaa kan bara 2017 waliin yoo madaalamu dhibbentaa 34.4 caalmaa qabaachuu ibsuu isaanii tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaasee jira. Baasiin isaa dhibbentaa 80 ol kan uwwifamu galii biyya keessaan yoo ta'u, maddeen taaksii haaraa gara sirna galiitti galchuunii fi kanneen buleeyyii cimsuun galii guddisuuf ni hojjetamas jedhan. Bifuma kanaan bara 2018tti galii birrii tiriliyoona 1.5 walitti qabuuf karoorfamuu fi manneen hojii baajetaa ramadamee kaayyoo qabameef akka oolchan hubachiisanii jiru. Wixineen baajetaa bara 2018 birrii tiriliyoona 1.93 mana marichaaf dhiyaachuun qorannoo dabalataa fi koree dhaabbii dhimmoota pilaanii baajetaa faayinaansiitiif qajeelfamee jira.